fineenyuun kaawwaltu mukuli lafa jiraachuu xixiqqaan kun lakkoofsaan hin beekamu. Furmaannoo kan argamu taate anaaf walaa rakkoon qabachuu anaaf kiyyaa malee deemuu danda'a. Akka mataa kiyyaatti hin baane. Namni biroollee akkuma sirrii furmaata qabata anilleen atilleen hin beeynu furmaata qabatee nutti hin dhufeemi wantichi kun adeemsa sirriidha akka kiyyaatti ammaan akka nama biyya san keessatti namni yeroo hedduu miidhamaa jirutti akka namni amma isin jechootaan akka qulleedha jechootaan dogoggortee akka hin taane dubbachuun ishiidha karaa paablikaa fidee yookaan immoo imooshinaal ta'e namoota haasoo sun taane karaa hojiitti illee jijjiiree nama waa godhaa jiru walumaan arguu jirra miidiyaa kanarratti. So waan kana dhaabuudhaaf gisee hedduu ganda jaladheessee namni kan gosa jaladheessee waa hedduu jaladheesseeti nama hedduu miskiinooti hedduu miidhamaa turan. Namni hedduun jechuudha. So kanaafi abbaan kamuu kana namni hilliinaa qabu tokko hundi namaa hattaa poosatamteellee wani nangaafii kana kaaseef atumti waan kana keessa shakkatamtee bifa shakkiitiin poostii taatee hilliinaa yaani maali naatoo namoomaa sanni qabaayii namni kun waan ja'uuf isin gaafadde si galee. Inji waan sirriiti biyya san keessatti wanni dalagamaa jiru namni keenya akka malee wal miidhaa wal qalaa akka malee yeroo dheeraa Saudi Arabiyaan ture gaa walumaanuu ni beeynaati maama kulleen wal beeyna atillee wajjin qaama wal arguu baanallee jechuudha. So wanni kun waan sirriiti hatta isinumtinuu shakkamtanii poosatamtanillee hanga qulqullaa'uu namni kamuu waan kana dura dhaabbachuu jechuun hilliinaa namoomaa agarsiisaa waan jiru barbaadeeti waan biraamte. Akkasii dhaggeeffatu sitti dhibaabiifati. Anak kekiyate kesamudi samu nama takka mitiga walal ton dandabeef. Namon juar mamat kerte internet tahu. Anin bir. Asli. Dalam asli Syekh Abuta Hamza mami jamanan. Sigarte murtiguto amas toko ini. Bas nam lama kana rafi nam sunti war bi kita kaisenjir kaman. Warra maalummaa waan kanaan beeyne warra waan kanarraa bilisa warra waa'ee hariiroo biyyatana keessa hin beeyne warra san dogoggora juwar maama bakka dogoggora silaa namni inni gaafachuu qabu eenyu namni silaa itti godhachuu nama qabu warra as keessa jiru warra qaamaan keessatti argamu qabsoo gandummaa keessatti illee argamu if baasuun dandoosanii miti warra biyyatana keessa jiru eessarraa akka dubbiin quba haate quba qabu warra kanatti godhachuu qaba xaara'uudhaaf hingilchuudhaaf jechuu inni garuu warra mamira keessa gala ka garte khairo taw khabi biro taw kana me ko mal be khajaili bin jailin mal be khame kun mal rabi lola as bazin bilo fi gu male warri wanisa maybe nagenya isani tifyo kulle maybe nagenya isani tifyo ni jeyo ila chaaltu kulle nagenya isani tifyo godo wala nagenya isani woni jamu mama nam walta kana daga me sagaleen keenya ilaa silaa sagaleen keenya dhaga'amuun yeroo hunda maqaa lolaatiin akka amsamna dhaggeeffadhaa dhugaa jirtu walitti himna. Lola awwalaasan nama hunda garraamee ta'ee namni hundi ajaa'ibsiifamee sheekaa qeessiidhaan lola sanitti isheen la. Fiidiyoon fuunoo jenne lola sheekoolee nurra labsaa ture jira dhugaa walitti himna. Namni gaafa san miira keessa jira dhugaa san isaa awwalaasan. Yoo handiin na caaltu dhugaa sitti hima nama muraasa akka keessa malee. Anu korante wede. Dhaggeeffadhu boola. Muniiraan dhaggeeffadhu lalla. Muniiraan mataa ishii nuyi nu arrabsu turte gaafa san jechuudha. Inni abbaa qaafaa yoo laaltan. Lolli awwalaa suni gabbaafnee zarraa'u jedhame namni hunduu harkisaadha. Qulqulluu miti dhugaa walitti himna. Asli marraa kaase. Asli Basaaree duuba. Dhaggeegaa. Kingi qoy. Laal amma fiddaa tumtinu haasawa. Isin baasanii mi isinis ragaa qabaannan baasare. Haa fixatu qoy gaa haa fixatu yaadasa. Jechuun sagalee keenya ukkaamsamaa jiran dhaggeeffadhu dhugaa walitti himna. Gaafa san mucayyoo tokko walloon ajjeefte jedhamee nama 16,000 akkas waamanii Oromoo guutuu walloo yakkamaa godhuudhaaf abbaan gaafa san irra dalagaa ture eenyudha duuka dhannu dhugaa mucayyoo lubbuun jiraachuu immoo gaafa san abdii bilisummaa dhagaa qabee itti kenna jechuudha. Hamma kana diraamaan irratti dalagameeti amma sagaleen keenya ukkaamsame dheengaddas namni waan san badii san dalaga hunda ni argaa turte jechuudha namni beekamaan gad bahee dalagaa ture amma taaki yaa caaltu san maan irratti hin hirmaanne wallaahi maaliif abboomee amma fedha wote of qusatuun qaba kan jedhuun cal jedhe jechuudha hin jedhee laalu ture jechuudha ijoolleen dura dhaabbachaa ture garuu namni gadi yaa'ee inni muqiimaa inni wanni hundi gaafa yaa'ee lola labse atis laala firate hin dootu beekaa dhugaa walitti himna. Ana makka mataa yaadin nama nagaa godhuun danda'a callisuun danda'a. Walloon ofitti hin dhiiftu abbaa fedha wote isin hundi hin jettani. Qoy amma akkasii miti kingi dhaadannaa miti dhaaddubbeen. Laal haqa san barbaadda taananii haqa barbaadu.
لا caaltu nu dhaggeeffadhu mala caaltu dhagaye tokko jawaar alatti nu dhiibe dhaggeeffadhu dhugaa siin jedha jaalatee jibbite jawaar hundi keenya gara ture dhugaa timna alatti nu dhiibe warruma kaleessa haadha namaa rabsa ture hundaaf jala qabeetti nu dhahaa jira boo dhugaa timna walloon nama muraasa miti hawaasa guutuudha badii ta'es yoo nagaa ta'es Kinga keessatti nama jaaltu yaadde isaa addaatiin qaba. Laal emotional hin ta'ina. Amma laa waan takka isinii makoy. Kanaaf isa baane baladii dhaggeeffadhu. Emotional hin ta'inaadha. Ilaalcha akka inni ijoo kunis naan ta'u kamiyyuu jette. yaa anillee naan ta'u. Bifa emotionalitiin kan inni dubbachuu jiru. Ayyee anan baaburri gartee amma asliin kalee haadha namaa rabsu ture. Arra immoo fayyee jira. Fayyaasaa laalama nama maraata hundi gisee hundi maraata jettuun fayyee jechuu laalama sii galtee. Amma akkasii asliidhaa miti warra isin uummata kaa warra suudii qabee poosatu jiru joori. Jala qabatee deema ka jeerraa hin jee. Anas ta'e kana innillee naa mormaa jira ka isaanii kuddoo innillee nama siyaasan dalagaa si galtee. Maqaan asli akka qimamaati bakka hundatti yoon kaane bareedu dubbiyyoo jenneef malee amma inni isaa umaa wanni inni kophaa sosoosuu danda'u. Dubbifaama bibati nuti wal beeyna. Okay. Maal amma juwaar akkamii maaliif akkanatti juwaar dogoggora qaba mataa ifuufuu maal dogoggore nama qaamaas keessa hin jirre nama lola kanarraa akkamitti akka eegalaman beeyne nama zimbiloo tokko gartee kan akkanatti miidiyaarra waan arge gartee waan itti fakkaatee haasa'u kana wal jala qabate namoonni hundi amma dhuga lola keessa amma namni kan maallaqaan hirmaatu jira lola kana keessa ka qaamaan hirmaatee jira ka afaan zimbiloo uuma arkeef jecha akkanumatti girrisaa akka kiyyaa kana gartee anamma Koma tu mau geran lole, jualan tu nyaje, lokal tu kau tu benda je tu mal lole mana ya nama, wah saya ragu bangkam, kakak aku nak tujuh, fakirnya Fatih nak katijat, asli kakak katijat, syariah kakak katijat, gak usah nama Fatih lole ber, muniran tu nyetul len tak katijat, isilah makara hasil fedau biji kaya serti sana, afan mana luft telefon, sigal te, namoni hedun toko, hatta gabbani nyukarrahafe, ala nuraj dabbali. Enyu jaldayus hundi warra akka xiyyaa kanatti afaan hin dogoggore keessaa warri qaamaan itti hirmaate warra masraa keessa jiru wal qaqqabee wal tumee beek si galtee anamma katuma magarraa nama maatum talmaan akkana akkuma namni tokko jiru ujjee malee miliqe malee waan san keessa harka qabaaddeetii miti simmeetaa iteetuma warra akkasii baay'ee dhoo himneen fidnu amma silaa maaltu silaa irra wayyaadhaa ma akkami silaa hayna kun baaka jirurra deebina gaa akkami bani beektaa sarraa kee maaltu badii qaba wanna kun ganaa waliin deebiti hoo inni aanne dintalle naama ni jaantu awwanni keessa ani waan rola kanallee hirmaachisee beeku keessallee turre akkuma nama aaretti dubbadhe malee wallaahi billaahi rabbiin haadhiyya wal agarsiisin takkaa wali kan seenne obsa kan fitadaalu biyya waan obsa qabadhu dubbii namaa kan quban qabu garuu immoo sammuuraa gata akkanin beeka ijoollee hoolayyi deenya waliin deebiti naamani akkami waliin deebitin beektaa yoo hayni nama tokkoof hin murre amma ijoolleen haadha takkaa nama lama wallolte ta haqa qabdu haqa murteetiif beeku waliin fayyista akkas malee fayyaan hin dhuftu beeku si galtee hinaaffaa jira maalii jira wantoota garagaraa keessatti argama yoo abbaan akka haqa argate qofa yoo abbaan dogoggora qabu dogoggora kanarraa waan gartee qixaata laalee isaa fudhate qofa bibati inaasitti ma ka waan kanarraa namni kun fayyuu danda'u hunda khabadii qabuuf khabadiin qabne fuutee murtee gosta akka kan diteetti jecha namni fayyuun jiru kana anaa miti dubbii ja'a. Okay. Fixattee? Ayyaa siif hin dhiisa. Okay. Laalamaan waan takkan isinii manuti hundinuu nama akka namatti yaanna. Juwaar kingi miti xiinxalaa siyaasaatti takka biyya bulchine. Qoyga amma sunillee dhiisi dhageela. Jalqaba irratti gizeenii fi waan takka haqa tokko mormachuudhaaf yookaan immoo dhugaa keessan dhugaa wayii takka baasuudhaa haatan osoo aarillee qabaatanii osoo haqallee qabaatanii haqa keessan amansiisu tasgabbaa'uu isin barbaachisa. Dirqama jechuudha. Qoyga hulliisiif amma haasoo kiyyareen illee taraa xiyyanaa dhiisire. Egaa tasgabbaa'ee boodan namtichi himatame suni waan san ifirraa balaaleffachuuf suuta tasgabbaa'eet akkana waan akkanaatiin godhe akka dhaaddannatti osoo hin taane akka wanti sun misteekatti. Because wanta kana dalagamaa jiruuf wanni akkanaa akka hin deebi'amneef namni miskiinnotii wanta kan bahin akka hin ciramneef feetan bar keessa jiraachuu baadhu maqaan kee itti yaamame sannusuu ta'uuf dhabammoo wanni sun dubbiin sunuu misteeka akka ta'e amanuu. By the way gowwummas miti misteeka dogoggora fudhachuun jechuudha. Qaanyis miti abbaan kamuu emotional ni taha namni kamuu dogoggoraanis ni dubbata miiranis waan miidha.
Gin waan san amanuu danda'uu fi waan kana lakkii badiif hin balleesse jaanii ifirraa dubbachuu danda'u. Itti amanuu gamnummaadha. Yaa namni takka waa balleessee wanni sun badiin sun tiyyaa jee fudhachuun wallaahi qaanyii takka illee hin qabdu. Qaanyii hin qabdu jechuu fedheeti. Wanni tasgabbaa jeef saniif namni aaree emotional akka iigoo gandummaa yookaan immoo iigoo naannawa tokkoo fudhatee qoy kingi qoy. Laal emotional amaan bakka kanatti waan takka argadu laa isinirra. Waan takka waan isin dabalullee hin qabu waan takka isinirra illee siisuu hin danda'u. Garuu haasawuma keessaniifuu badii jalaa ba'uufis yoo ta'e yookaan haka keessan mormachuufis yoo ta'e tasgabbooytanii lakkii bakka kanatti jechi xiyyasaniif alaafinnatiin hin fudhadha. Waan akkanaatiin balleesse sun badiitiyya. Because wanti kana akka hin deebi'amnee fi miree haqni akkamitti akka ba'u hin jenne haqa alatti guuruu hin danda'an. Gaafa meeqa manguddummaadhaan onlaayina kanarra kumis hin jettanaan waan akkana keessallee seenee hin beeku. Asirratti dhiisaa wali maaliin godhinaa jaamee namni meeqa mana nama kuma meeqa wali qabamee irraa haasa'amaa ture sun hundinuu ni beekan. Gaafii si qabachuma naadhaa bitu beekte. Ati amma sammuuteetiin si madaalaa sammuu tatteeti. Ati namuu ani sammuu gosa akka xiyyaaddu beeku. Mee ati gabaabsitu naa cuunfii naa deebisi. Wanni kun nageenya kamii dhufettee yaadda akka sammuu ta'etti gabaabsi naa deebisi. Laal kun amma wal tuffachuudha. Wanni dalagamaa jiru tuffiidha sii galee. Biyya firiidha. Laalaan biyyitti nuti jiraachuu turre suni Saawud Arabiyaa keessatti biyya nuti hundinuu sodaan jiran. Akkasuma mire yoo hiqaamaa qabaattee if kabajjeetii hudduutee waliin qarabattee jiraattaa mi barxarra jechuun hin jiru. Mootummaa biyya sanii jala afaan banuun hin jiru waan takka dubbachuun hin jiru biyya namuu iskoojee gajjee jiraatu. Wanni tahaa jiru akka nama ganda takka ganda nama bakka buufatee namni walitti kanuma wal cunfee wal micciiree bakka baree fi isaa amma warree wal qalu sun hullee Yusuf Baraka keenyatti garaa guuttatee garaa keessaan qabanii warra gaara jiruumi hundi isaanii warri wal cicciru sun bar warra ganaa mazra fagoo jiranii bar quufanii nyaata bareedaa akka keenyatti magaalaa keessaa ruuza kabsaaf maalii quufanii miti bar. Bakka bareedduu ta'anii beekan. So manni kun osoo wal tuffachuu baate wal tuffachuu qofa bira dabaree gaara keessa jira namni takka waan takka nu godhuu hin danda'uu jaanii osoo if amansiisuu baatanii waan kana ni dalaganii hullee. Hin dalagan osoo hiqaamaa seera guutuu qabaatanii bakka namni jiru jiraatanii osoo quufanii namni quufellee wal qalaa bar quufee garatti quufeti ka quufa wallaalee wal qala sigalee naatoo rahmata rabbii walii dhabanii hagaraa isaaniitiif hin quufin sodaa waan takkaa dhabanii sodaa rabbiitis dhiisanii ilma namarraa illee sodaatu dhiisanii waan takka sodaachuu dhiisanii akka fedhan wal godhu jiran namuu ganda jala dheesse kana kan inni irraa godhu jechaa miti beeku jecha afaan irraa haasaan jiru gocharraan haasoo jira malee. Meecaaltuula amma waa'ee namummaata. Meecaaltuula amma meecaaltu al takka na baas mi'al takka. Okay dubbadhu. Waan sin hin galle jira bar. Jawaaruu deengata maal dubbate. Dubbiin dura wal dhahuu dura arrabaarraa eegaltii jedha. Akkasuma akkasii miti. Waan arrabni darbate miiliti deema jechuun waan miiliti deeme harkiti deemanatti fakkaata. Akkasumiti dubbiin achirraa kaati. Yoo kan haqa walitti humnu tokko yoo taate fakkeenyaaf yoo ani caaltuu baddalee jiraadha fakkeenyaaf laali caaltuu ani baddalee raajannooti walitti qabanii nu dhiyeessan yookaan manuma murtii wayii tokkotti. Guys membara naa taa'e. Amma caaltuudha haqni sun hin deebinetti ati fayyuu ni dandeessaa? Fayyuu ni dandeessaa? Haqa keessan takkaffaa ani ganda kiyya ta'uu ni irraanfadhala. Haqa kiyya baasuuf himi. Badii qabda yoo sen jedhame haqa kan keessan wajjin badii lammaffaa ni fudhatta. Ani fudhadhu jee duran dhaabbadhu bar haqa kiyya san baasuufin ragaalee fidadhee tasgabbaa'ee si galee ragaan itti fidadha. Ana kan baafachuu deemame. Amma bakka san hin jirru bar isaan achi dheettete. Akkamittiin dhaqin amma bar nalaa wal qixxummaadha kan inni irraa haasa'uu barbaade mi. Takkiin gidduu baate. Amma bakka kanatti haasa'uu jirtu bakka biraati. Gurbaan Juwaar Jaaliin kuni laal dhaggeeffatu sitti namaa biifti. Dubbiin itti haasa'uu jiru. Akka itti haasa'uu qabdu akkam jiru irratti haasa'uu qabdu dhaabbattee haasa'uu danda'uu qabda. Akkamiyyuu jettee Juwaar amma nama waan kana keessan kuma hin qabne nu carraa nuuf kannaan jiru. Nama Suudii kana jiru carraa kan nutti hin jiru obboleettii rabbii. Namni Suudii kana carraa kan neefi fidda leesse. Murtii guutu fi fuuqa eessummaa deengatti bakka tan dhufe. Baay'ee takka qofa moo baatii lama qofa. Duuba silaa warra Suudii kana jiru kana carraa kanneen wanni kun akkami warra keessa beekuuf carraa kanneen waa hundiif haa galataatiif. Shakkamtoota carraan hin kanna muree kullee. Seeruma hamtuu mee qoy ragaa takka gisee dhaleeffattu ragaan firri ni ta'a kullee. Firri anamma fira kee waan ta'e ragaa si ta'uu hin danda'u seera keessatti. Akkasii dhaggeeffadhu. Mormii duudhaa akka nurraa dhiisi.
suudii guutuun ilaalcha addaa tokko ilaalcha tokko irratti anaa manaa fi ilaalcha keenya hoo biyyi takka keessa jiraanne warri suudii keessa jiru ilaalcha takka qaba laa warra kanaan mormuu jira warra keessa qabu haqa jaalatu jira anamma fakkeenyaaf akka kiyyatti akka hullettoo taate bar laxxafamee jecha gubbatti akkasumaami yoo dhugaa nama dhugaa ta'u beeke achi gubban laxxafamuu dhiisee haqa jala deemuudha maal ilaalcha kan kee hullee waan jette siifin akka sammuu keessa jiru wallahi billaa caaltu achi gubbaa dhaqee maxxanfamuun haga misqala zarraa sodaa fi simmas jijjibeessuuf miti nama sodaadhu addunyaan guutuun as gubba teessanii maali aan achi gubbaa laxxafamuun haga misqala zarraa narra facceefne garuu maaltu na gammachiisa waan sanirraa ijoollee sun walitti araaramtee hayni bo'ee gingilfamee dhugaan jiru bahee abbaan badii qixaaxa laaleessa arkachuu haati miskiina dhabdisan haati ilmoo ifii dhabdisan haqasii arkachuu qofaatu na gammachiisa malee kuulleen achi gubbaa maxxanfamte qam wallahi qadiyyaa hona muran hakkanatti haga misqala zarraan rifadhoon wallahi laazim osoo akkana nakillee dhahanii hajaan qabu yoo hayna kiyya kanatti muruu taate digaltee maaliif an takkittiin humaatii miti qa maali oromoo dila tana keessa ayyoon kutee fayyaan argamte maal ta'u rakku maali mee natti maali an mee ammaali an humaatii miti si galtee Oromoon kulle miidhaga isaa baila ila kulle miidhaga isaa beeti miiraa miti yaa akhi miiraa miti haasa fayyaan Siree jamaadha isaa ol jirti qo'e. kanaafuu baleetiyyaa ati amma kettetti jaaltu gaafi tokko si gaafadha ati amma jaaltu kettetti jaaltu gaafi si gaafadha Qo'e carraa walii kannaa qo'e kingi haa fixattu kuulleen. mataa kazammeen baanu mataan qofu barbaachisa warra suutii kana mataan qofa Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fixadhu kuullee. Dura. Waalaikumsalam. Laal warra suutii kunuunti warra waan kanarraa qabshaane dadhabatee warra kunuunti sigaltee qabshaana ta'an ijoollee wal'ii suutitee malee dhufanii warra gartee fayyaa keessaa qabu warra ilaalcha addaa akka hiyyaa kana qabu dhufanii na gaafatanii namu haqa himaa beeku eessarraa ka'e namni akkana godhe eenyu fi eenyu ka'ee eegale jaanii namoota eegale 4-5 walitti qabatanii yoo waan kana keessaa gartee adaba laalee isa tokkorra fudhatan gorfamee namni kun dhiisa. Ammoo amma fakkeenyaaf akka hiyyaa qomaa afaaniin nama karaa deemu deeggare kana qabanii achi gubbaa iyyisiisanii sagalee harkatanii harki waa balleessisuun dhokachuu danda'a. Sun dogoggora habiibatii kan jechaa jiru akka hayni sun boon barbaadan akka mataa kiyyattee shiiftadde itti fufa. Gobas. Hayni akka bahu namni hundinuu ni barbaada. Okay kingi dubbat. Caalii carraan hojannaa meeqistaka? Hullee keessatti waa wayii osoo hin dubbanne kingi. Ani caaltuudha akka caaltutti naasoo jira joor bakka bu'aa isaan jiru yaa gaafii teessaniif. Okay. Ayyee. Amma ani gaafii takka qofaan qaba. Gaafii takkitti tana naa deebistanii achi booda yaada dabalataa jalqaba irratti gaafii mana keessaa kaaftee jirta. Wanti Jawaar Mohaammed godhaa jiru kun sirrii moo sirrii miti jettee kana booda nuti deebi'a. Dura irratti immoo Jawaar Mohaammed kun nama du'ee galee gaafiidha gaafii manaati tun. Maaliif gaafachuu dandeesse kan hogga jettu? Maal irratti? Waan amma gadiin dhufe kanarratti waggaa dila kana eessa ture Jawaar Mohaammed? Oh, okay. Ayyee tana an deebisaan qabu carraa bal'aa qabdan achitti gisee mana banate gaafachuu. Haya. Tana gaafii hawaasatiin gaafadhee tatti aanu immoo wanni Jawaar Mohaammed godhaa jiru kun sirri moo sirrii miti kan jedhu akka yaada kingitti wanni kun gonkuma sirrii miti. Akkamitti sirrii miti yoo kanaan jettu taate jalqaba irratti wanni kun waan olaantummaadhaan miidiyaa kanarratti gad dhufe. Olaantummaa ganda tokkootu ganda tokko irratti qabataa waan jaamutu waan kana gad dhufe. Olaantummaa santu kara itti barbaadametti kara itti laaftutti gammoojjii Saudi Arabiyaa san keessatti namni walirratti raawwate. Sooduu bakka walitti qaba. Jalqaba irratti obsi. Walitti dhiisuu qabaa miti. Hangaafinti jeta jalqaba inni eessa ture. Inni eessa ture isa gaafatta bakka inni ture achitti sagantaa irratti. Gin akka namooma gizee as deebine uummanni gandaan yookaan immoo akka gandatti wal ciraa jiranii jette. Okay. Inni amma poosataa jiru yookaan immoo irratti xiyyeeffate kun sirrii miti jette. Wal ciruu sun achuma dhiisanii walumaan akkasuma walitti fufuutu sirriidha duuba.
Salaa anduuti ilmaan Oromoodhaa akka wal ajjeesan nama deeggaruu miti. Garuu ammoo adeemsi ilmi namaa itti waliin fayyu akka amma deemamaa jiru kanaa miti. Jalqaba irratti Kingi Ahmad dubbatee jira. Jalqaba irratti haasa isaa reefuun ta'e inuma dhagaan jirtan malee dubbatee jira. Haqa namaa tokko keessa dhofamu jira. Haqa ganda tokko keessatti yookaan haqa gandi yeroo sa'a 24 rabshaan irraa ka'u kun sheekaa fi sheekotii fi beekaa fi wallaalan hundi ol bee halkaniif guyyaa qabi qali akka feeti godhi jedhu kun harki irra inni ganda kaan ragaa fidate isin ganda kas jedhu san ragaa fidachuu maa dadhabdan duuba salphaadhaa bar ragumaan fiddaa barsanis ragaa itti fiddeetuma dura qabu. Eenyu qabu kun si dhaggeeffata eenyu si dhaggeeffata. Nan dhaggeeffatiin poosati sin dhaggeeffatiin ragaa qabdaami. Mee caaltu dabaree kan mee takka yoona jaalatu. Okay. Waan akka naadda sanii baasuu barbaada dhiiroo. Mee narratti illee hin qabinaadha. Tokkoffaa jara keenya akka itti baddalamne jira laa namni hin baddalama akka itti baddalamu lolaa lafaa yookaan tumamuun osoo hin taane qilleessa miidiyaan irra hin baddalamne boo. Warra ishii walloo keessaa dhageettii qabdu yookaan miidiyaa kana fayyadamtu yakkamaa godhaniiti Oromoo wajjin mari'achuu hin dandeessanii jedhanii dhugaa walitti himna. Argaa jirraa bara wochan jaalannoofi malee. Anas ta'e namoota birootis jira namoota tokko jechuudha. Warra ishee xiqqoo takka namni beeku jala kanallee buusi gurbaan kun nama akkas jedhe gurbaan kun nama wajjin akkas jedhe dubbiin as ilaasichaan nama jirra. Inni nama biroo immoo yookaan immoo ijoollee isaan waan kanarraa qulqulluu tahan ragaa sanarraa waan fudhatan inumaa hun beekan fooloo hun deebisaniif oluun gashan ofii keenya ammoo nuti yakkamaan hin jiran jechuudha. Jiran asitti isaan sun immoo gama sanii fe'emesoota kumaatama qabanii laali caaltu dhageeffata asirratti yoo dhugaa fudhate. Wanta hamaa jirudha bar kun yommuu lakkiin taa'amne jette wallaahi arguu jirraa ragaan argaa jirra jechuudha. Biyya alaatti abbaa sappoortii godhaa jiru keenya jedhamee eenyudha? Badii dalageera. Dubbiin bara saaxil jirraa bakka wal saaxilan namaaf galtu taatan baana bara yoo dhugaan hin jiraanne immoo tor bakka wal saaxilan miti eenyu wanni eessatti wal saaxil taree fakkeenyaaf anumti mataa kiyyaa amma jawaar naman kenneef hin qaba laali. Dhaggeeffatu galaal naman kenneef hin qaba atuma mataa keetii yakkamaadhaan aan jedha jechuudha. Because yakkamarraa yakkam fudhata waan ta'eef. Yakkama argan ta'e eenyutu gama ulla sunni nama kennaare. Okay, nama biraa keessan kajoorri been keessan dubbachuu ni dandeessare. Caaltu dhaggeeffatuma. Ilaa nuti asirra tokkoomsamaa jirra sin jedhee baran. Meeggaa gaafa hiree biraa dhabde akkam goota. Namni gaafa miidiyaan amma fakkeenya amaarri waan nu godhu biyya keessatti nama keenya ajjeeseeti amaara wanni walloon nu ajjeesa jedheetti miidiyaa waan qabuuf diraamaa nurra dalagaa jechuudha. Kunillee akkuma san nurra godhamaa jira boo dhugaa walitti himna ta'e. Immoo an akka mataa kiyyaatti waan kana dhiisuu hin danda'a. Namni biyya arabaan keessa jiru kun maal qabu gaara kana keessa jira. Waa onneen hiruu fi yoo qabeen namatu meenyuutti gaafatama ayyee fakkeenyaaf. Rakkoon sanii bar caaltu ta'e. Uummanni immoo kan san biyya kaan jiru. Yookaan kiingi amma dhabamsiifnaa yookaan kullee dhabamsiifnaa jedha fakkeenyaaf. Qoy amma laayibiin akka waraabamtu beektamii. Gizee hedduu wanni ragaaf sirratti taa'amu wanni carraan itti dhageettii yookaan immoo sagalee kan kee haqa kee itti baastulleen rikaardidhamii. Ati amma akka nama miidhamaa jetteef yaaddu sunitti ergaan ati dabarfachuu barbaaddu miidiyuumarra jira miidiyuumaan haa dabarfatan. Nama kuma takka dhibba ja'a dhaggeeffatutu jira viidiyoo rikaardii taati. Wantichi sun maali ijoo irraa tuuxee haasa'uu ni dandeessa san booda rikaardiin tun siif teessi mataa keetiif illee si galee arraan tan yoo carraa ittiin dubbachuu dadhabdullee ta'e asiin dubbattee gaaf biraa sagaleen tan teetuni bifa ragaatiin ishuma ishiiti ragaa sii taate akkuma arraan tana dogoggorri afaanii nama bahee inni suni ragaa sirra bahutti. So iftoominaan wanti keessaa bahiitii akkasii dubbadhu akkuma nama carraa argatee jawaar irratti bakkuma bakka jawaar jiru suni gaafii gaafatee takkatti because bakka jirru miidiyaa dhagaa kan itti ergaa dabarfannus miidiyaa waan ta'eef carraa biraa yoo dhabdellee baan karaa biraatiin ammoo haqa keessan baasuudhaaf agartee namoota biraa keessan dubbachuu ni dandeessa. Feemasoota ganda biraa yoo ka ganda irraa shakkitu sunillee dhiiste gandi biraa feemasa hedduu qaba kutaa kudha takkaatu jira kutaa kudha takka isin keessaa hundi shakkuu hin dandeessu ati. Yoo kutaan takka simiite harargee yoo simiite yookaan kutaan biraa yoo simiite kutaan biraa itti himattu jiraachuu dandeessi. Because seeruma kam keessattuu seera kam keessa laa obboleeyyan kiyyaan tokko keessa miidhaa keessan hin fedhu. Wallaahi laziim. Nam takka jechuun akka Oromummaa yoo ta'e malee an obboleessa tiruu biyya san keessaan qabu namni natti dhiyaate akkasitti irraa quuqamu jiru yoo naatoo raahmata walii qabaachuu sun taate malee. Kanaafi namoota biraa keessaan dubbachuullee yoo hin dandeenye carraa miidiyaa amma itti argatte kana dubbadhuuti
yoo hiree ittiin sagaleen teetun ni geessi yoo baay'ee zawwee rikaardiin bakka hunda geessi. Gin iftoominaan akka namooma rahamata qabaachaa dubbadhu carraasii kanneen jira Kingi Ahmed. Anatti miti uummatatti haasee. Innis Jawaar Mohaammed nurratti dalage waan takka namni nurratti dalage hin beekne. Akka waan achi keessa akka waan walloo keessa namni jajjabin jirre tokkotti gabbahee nuyi maafiyaan jechaati akka sagaleen keenya ukkaamsamtu yaalii godhaa gama tokkoon immoo uummatatti quba qabaa yoo laalte fakkeenya amma feesbuuk irratti si'a afurii ol abdii bilisummaa poosti godhe walirra jechuudha. Si'a afur si'a takka shanee deemuuf jedha si'a takka Jibuutii deemuuf qabaa jedha si'a takka meeqa jedha. Ijoolleen duriyyeen biyya san keessa jirtu waa asirraa dalatte guutuun ishee asirraa biyya galtee jirti jechuudha. San jalan deemna jechuudha. Hamma inni attaa kun godhe. Inni kana ta'an sun immoo gaafa jalqabaa gaafa mucayyoon harargee sun makiinaa lafarraa harkifamu gabbaheen dubbanne miidiyaa manarra jiraachuu waa'ee faannoo irraa midhaan irraa gabaasaa ture dhugaa walitti himna. Itti ergamee dadhame ijoolleen komentii jalatti argaa turte jechuudha. Irraan dubbanne. Ergammoo dhimmi ijoollee isaanii ijoollee wallootiin walitti bu'anii ijoollee walloodhaa uummata kana hin fixxi ka jedhuuni siyaasa kana asliifaan dalaganii akka ijoollee walloo kana nurraa dhaabsiftu jedhaniiti waan kana keessa nurra dalagame jechuudha. Namni nurra dalaga tokko eenyu gurbayyoo sun eenyu maqaan isaanii amma kaayiroo jiru sun. Waan kana nurra dalaganii jechuudha laali. Dhaggeeffadhu sitima. Kana akka isaan itti dalagan Hamzaan ofii ragaa ba'ee jechuudha laali. Deengata gongoree jechuun mana isaa irratti ofiif ragaa ba'ee jechuudha. Yaada xiqqoo takka wal dadhabneen. Kanaafuu diraamaa kan nurra dalaganii walloon feemasan qabdu sagalee isaanii nu ukkaamsina walloon nu ajjeefte jenneeti bifa kanaan ajandaa daldalanneeti ijoollee kana guursifnaa walloo keessa nama afur nama shan yoo qabsiifne inni kun ni rifataa akka jiran tokko jechuudha kan isaan yaalan dhugaa jirtu walitti himnaa laali caaltu. Kanaaf kun immoo nageenya fiduu osoo hin taane balaarraan uumuudha jechuudha. Laali balaarraan uumuudhaaf deema. Ani yoon qabame fakkeenya namni nama qabu lafa jira jechuudha ijoollee rakkooraan dhaluun immoo kana caaletti akka hin jiru jechuudha. Kanaaf furmaanni maali jettaa? Kanaafuu yoo nageenya barbaadee dhugumatti ummati nagaa haa buusu jedhe tore yoo ummanni nagaa haa barbaadu jedhe dhugaan nama tokko cituu qaba. Yookaan walloo cita yookaan arsiidhaa citaa jechuudha. Dhugaan jirtu moo sana ummanni kun wal madeesseera dhugaa walitti himna. Du'a caalaa hin jiru beeki ilaali. Du'a caalaa immoo dhugaa awwaalamee jira jechuudha. Diraama nurra dalagamee jira waan ta'eef. Dhugaan ummata arsiitiif yookaan immoo wallootiif nama tokko citee adda hafu. Dabarfattee? Yoo namni walitti hafayyuu waa walii godhuu miti waa biyyatti daangaa walii irra hin jiru waan ta'eef. Kanaaf nuti immoo kan Jawaar ilaallee Jawaar dhalataan isaa arsiidha dhaggeeffadhu. Osoo harargee ta'e takki shawaa ta'e har'a irraa hunaa sun turre. Waan inni arsii ta'e gabbahee ijoolleen keenya dhumaa jirti jedheeti bifa siyaasaatiin uummata nu rakkaasaa. Kingi ammallee akka itti haasaa jirtu laa obboleessa kiyya sin qaba. Ammallee akka itti haasaa jirtu akka gandatti malee akka namoomatti miti. Akka nama walloo bakka buuteeti haasoo jirtu. Jawaar akka wallahi akkasitti haasoo jirtu. gandaa fide baru gaariitti himna. Jawaar akka gandaa fide baru. Adduma si baasuu fedhe akka itti haasoo jirtu akka namoomaa osoo hin taane akka nama miidhamee tokkotti osoo hin taane akka dhiigoo gandummaatti haasoo jirta Kingi. Sammuusaati jaaltu akka beeku. Ana akka fayyibsan. Waan nurratti dalagame. Yaa dhaggeeffadhu mee walii as gubbaa jira. Jaaltu asitti Jawaar Mohaammed sirrii dalagi. Nin deeggara. Anamma nama Jawaar Mohaammed deeggaru raayi. Yoo haqaan deeggare mootummaan tokko amma gise girgirri takka lafa kaate kaballeesiif haallee walitti qabee xaxaarree gabbaasa. Kun waanuma addunyaarra jiru. Amma ormi isaa wajjin qabu kanarratti. Namni beeka gisee haasa'u if qofarra yoo gale haqan argu. Yoo if qofa ittee kan hin jechuu barbaade bakka kana laa. Miidhamaa fi yoo taate akka qama gandaa qofa bakka buutee dubbannaan abadan hin dandeessu. Sin argu madaa keessan siif hin argu. Anam arsiinis goddaamte. Ayya caaltu ayya. Ila caaltu nuti akka wallootti yoo badii balleessine Oromoon nutti mureen fudhannaa yaa isaanii fudhatanii. Oromoon nu taa'amu. Akka wallootti naase Kingi laali yaa uummanni walloo kun uummata miskiina agartee akka wallootti naaseen akka nama ofirraa dubbatu tokko dubbatu. Akka namooma jettee akka namoomaa takka dubbatu malee walloon uummata miskiina uummata baadiyyaa waan takka bakka. Akka maasirraa dhaggeeffadhu. Aboo amma kana Jaarni ati Kingi Ahmediif kennite akka irratti himuuf hin galleeffisa. Hin galleef yaa hin galleef. Kingi Ahmed dhagaye. Jara keenya dastuugis takka obsi. Ama corullee keettani ummanni walloodhaa arsee ummanni walloodhaa jiraachuun qabu jee nama du'a labseemi.
bar awallu Boosata meen. labse bar ama churulle obsaga Kan bakka yurra yaa obbolee dhiirri haasa'u balaa dhiiratti haasawa anti altu gadi bu'an fedhu. Wallahi isaa nama maqaa yaamuu isaa akka naasatti bakka miidhamaa takkatti haasaa. Altu gadi haasatti immoo ganda hundarraa namni hundi waa laakkate afaan isaa taatu. Hundi keenya nusuun qabu hundi naa laaqamaadha yaa. Gandi takkarratti hin xiyyeeffatina dhiisaa igoo gandummaadha ani fedhu akkas. Dhiirri dhiiratti hawaasota irra bareeda gandi hundi keessa badii itti galte. Ammoo kamii badii harkataa qofarratti asilaa akka hiyyatti ka hulletti amma Akka gandaa miti akka gandaa miti badii keessa hullee. way Badii keessa galmuu qabdu. Akka gandaa osoo hin taane akka nama dhuunfaa miidhamaa takkatti. Lala kinki amma gizee asootu yaada kan kee cuunfi yeroo san fitadhu yaada namarra yaada kaasuun Akka maali kingaamad akka gandatti naaseen. Akka gandaa ammas ati walloo guutuu bakka inuman buutu. Galee ati. Lala nama akka hiyyatti caaltuutiyya dhuga sitti himaame harargee miidhamte walloo miidhamte lola keessa kun lolli koosin nu goddaan qabu. Sanuu lola akka waan gaaratti miidhamte gaara kam. Lolli Habibatti dhaggeeffadhu lolli feetu gandaan loli feetu dhuunfaan loli feetu biyyaa loli sin nu godda jee wal nu gochuun hin jirtu wal madeessuuf wal ajjeesuudha walumaa galattu kuwwa diliin qabu kana keessatti lolli lola si galtee an akka hiyyatti arsiin miidhamte walloon miidhamte harargellee warri miidhamanii jira ka miidhame immoo anaaf isaan osoo hin ta'in ilmaan miskiinaati dhugaan jirtu maali dhugaan jirtu asirran maali dhugaan jirtu haqaan maali aboo yaadi keessan daa ila yaadi keessan hin jedha gala amma nama kuma lama jira miti jara keenya barra koon ila nuti nama rafu walaallee miti nuti Kingi. jennu kana maal mara kubala kulle la nuti gajennu kana fakkeenya miidhamneeti dubbanni ila oromoo loluu fedhan qabnu dhiiroo dhaggeeffadha eenyu caaltuu dhageemma oromoo kana loluu fedhan qabnu oromoo Akkami Oromoon loluu fedha qabaatti usila akkami qabaatti kingi fedha qabnu siree asoo akkana fedha akkami ila amaara bira qabaatti. jimamee waan jedhamaa jiru nagarra caaltuu ati waan amaara bira jimamee jedhamaa jiru nagartu لا بنت سيف بدو جراح يدي فجد من رب زاد ترتيبك قبل من ما هوني الدنيا هرتي ما انت موت كنت ابسق في قديسي جراح يدو دي المنيراتي ايش فيك حاجه من فتاه قالوا ولا لا صدور عفتو اتبيكم سخيت نجي فدو لا جالتو يا ستي مو بيتون دي بينامته لول لو ما تخرج بابا قالوا حق قفاتو ما قمتش غزي هونتا يون علم ما هو حقركته نفيا بير انا تخيلت سلا مورمين كبوني بيت ام وان كان هندرا komina kabu maguddu arsirai akami yo yadda mata lalle gandum manan jena lola kay sabe mira kay sen juran duranis lolan turre afantu na miliki sigalte durati afantu na milike lola kay sellen juran lugo satima akana mato kotti garu akana mato kotti are wasan darbade namna tumana amana misisa jurun be ko namma rugo setame namna bire jirate na tumana misisu jurun be kay so dadu bando mitirun lugada afan na milike jira dabra kun ammo arra haka dubbachuu narra jiraata maalayni sun namni lafaa ka'ee duru bismillah lafaa ka'ee wallololu arsi isinitti dhugaa quba qabdan ka lafaa ka'ee harargee miidhu duru arsi ka jimma miidhu arsi anammoo rabbiin kiyyanatti fadhini lafaa ka'ee dhiira shan heerumee hiikkadde eenyu dogoggora qaban anaatu alaaf amalan qabne jaama osoo jaalatin dirqama akkatti kunya qurquri jechuu annama dila kana hunda jalaa deemuun kayyaa akkana nama sirriin tahin agarratti agarsiisaa jechuudha. Maal ta'uu qaba? Namni isaanii kun badii irra muruu qaba ijoollee tana taballeesteef keessaa fuudhee ati badii qabdi jee itti muratee dhahuu barbaadan dhahanii itti murachuu barbaadan itti dhahuu akkas malee fayyaan hin dhuftu raasatti hima. Yoo hargee taatellee sanumaa badii warri badii balleesse badii isaa fudhachiisu qaban akkatti ijoolleen hargeedha. Yoo akkas hin taane akkanumatti kana hooy goonee dabarrate ijoolleen kollis fayyalleen kan dhuftu fakkaatu akka ilaalchi sammuuti jetti yani lolchiiftuu miti hin beeku keessaan garuu akka sammuu hulleetti akkasina fakkaatu yoo kaballeesse badii qabdi jaanitti muranii gartee badii san hin fudhanne abadan borus sanuma sanuma naamani oggu dhibbata akka sanuma maaliif wanni kun waan miidiyaatti lafa ta'eesi fayyaan hin jirtu jechuun miidiyaa jechuun ibidda diqeeti waan amata dabree waan amata kaanisitti ol deebise waan taateef yoo fayyaan dhufte immoo achumarraa eegala jireenya haaraa ilmi namaa kun dhugaan jirtu kanaa achi hin jirtu wala harargeetii wala arsiitii wala minaamin aagabanye waa'ee keessatti hoollee tiyya ulfaadhu laal bakka nan qabxiin an barbaadu san amma tuutee jirta laal qabxiin an barbaadu akkatti mee sodaata akka malee bakka badiin jirtu san namuu akkuma hoolleen dubbate kana dubbadhu
خانوا بكي تشاجر روبر قبياني أمني خن يو ولين كبني أمني خو يو أورمو راقدين تاني ونتون أمالي فلدورا في الله سروتو قبياني قند خرمو أنا مو بكين جتاجرو سينما أوكي افتومينا دبتين يقول لي وان اتفاقات غير رجع فريتك في الدين دبن رجع فريتك في الدين دبن يقول لي وان اتفاقات أكقول لي بكبوتة دبت نمتك بأرجع بكبوتة تجن دبن نشين أنا بكبوتة نمتك بكبوتة مت أكقول لي توان اتفاقات دبت أكما إسنير الرجع في دموسان رجع اتفاقات شو دندا دواني متنسوني تين جيان سابو دوبا رقم مليون جرا أكاسيد ماري وسوانا رقم إسانو مامي تكا قدا إساني تخال كيف قويا أسرة أرسي حررجي خنياتو إساني ولو خنياتو إساني كينج فداية تغسيسا رجعنا تيمو الرجال كم فيدي ناتيني من بلوديسي ويلكم ترمبدو سيدنا ما جوارا جلجرة خولي جوارا خولي دبي بيخاف من الجنة والله سي أكفي التاسي No, ما جري راسي هاي. سوجر فريدة ما أكفي التاسو دندي سرقون Tanto dia pada tamar kacuk jaja. Haga miskala zarra sudah sebenarnya kan ya hijubun بدين يعني بدين يا كاس أنا خاني جاتو جرمال بيتا جاتو كيسي دوغوم سودا mana zara jual gitu. Habibati tiga dah gefar ya tiga. كلنا Video خجبنا betul. Lah Habib tidak ada gefar dengan merah. Nama ada gefar coba deh. Aku gas dari situ tidak gefar gas itu buruk kabaju kab ija cala. Lagi. Warna zala aku raga kaki hong kiji. Raga nama cala anjur. Habibti. Tanafu. Guyyaa dura ijoollee harargee qaban mucaa walloo gurraacha tokko qabaniit ijoolleen guyyaa lolli dura bismillah eegalamu silkii fi maallaqa irraa fudhatan ijoolleen maanta irra teessu ijoolleen naqa mucaa naqabanii kana godhan jee jennaane ijoolleen wallootti lafaa kaatu maal jengisan hoodhoo jaanii bakka inni mushawaraan geessanii fi kannanii fi nuti ijoollee harargee seenee si qabne dhiifamaa jaaniin Gizitana ijoolleen harargee lafaa kaatee tuffii teenya qabdanii isin akkamitti kan itti argaanii lola eegalan Habibati lola isaanii dura eegale tuffii akkas jechuun san ilma namaatiif tuffachuudha kun isaanii dogoggora qaba akkas jechuun irra turre deebisanii nama caal jechuu irra ture silaa kabajaa nama sadii qabaatanii namuu miira keessa galaa jechuu gandatti aanaa ilmoo buttii haati butti jireenya ilma namaa Oromoo takkitti na takka ammoo ilmaan ayyooti wal lola dhugaan jirtu tana itti deebi'an guyyaa lammaffaa mataraa dheengaddaa tana Ijoolleen walloo lafa makaatee mata irratti ijoolleen arsii tunkaatee ijoollee nam sadii qabdi taarsiidha qabdeeti tumti cafa kujjurti maama shurrubbee itti dhaqeeti yaa ijoollee maa akkana gootanii jeen tawalloo tunillee qabdee gamanaatu kujjurti arsiin qabnaan meedhii isaadhaa jee harkaa fuudhe maama shurrubbeen harkaa fuudhe ta arsii tan harkaa fuudhe walloo harkaa fuudhe gallakkisi tawallootu maal goote tawallootu nama ijoolleen teenya harkaa baate Karena gede begini tuh mah, bukan cukalan. Kalan je cuma masuk kalan je juga sih kalan sama aku tahu. Apa tapi itu bi berbatar sih tanah. Tehnya galak kisah di tanah kalau kamu nak jalan kalan ya cu. Media ratu anak kubani kayak isang gua nama emit. Namu arkujur. Yang itu kau galak apa jual leher sih. Osak kisah tesani galak kisah itu duran sa wallo tanah apa bemi. Mama rasa rupiah kuntar sih tanah fude mereka. Kanallee gallakka sanii arroon kun dhuftuu jechuu qalmaan kun sigaltee Dia saneenyu dogoggora qaba isaani dogoggora saneenyu irra muruu qaba ijoollee isaanii dogoggora silaa fudhachiisuu qaba yoo kana dhugaan namaaf hin galle namni fayyuu hin jiru anti yaa keessa jiru meera jiru nallee galchuu taa'u awwaa harargallee keessa galuun taa'u dhugaan jirtu ta'a antaa booda dubbachuun fadha ati waan agartee mu jirtaa meequllee لا كل اللغة ميديا خارج لغة نجرتو نمني خلينا كلمتي لغة دبنا تاني تما بلاش متى قام تاني لغة دبتنا لغة نجرتو خجيبوس براءة خجيباسي هقولوا التنس لولا خفلوس براء لا جد جدوني نمنا كسد ديما نتكلمتي كيم جنيت ما بكم متى كذا بني أجمع خلوا فندق متى بيا خطأ ودي خلنا جتسوان لغة تلال من قدون سلا أكام ما كتدور سا خلنا دبينا كتلو ما تناجيني كتبونجرو Manguddoon kutaalee yaa'iin keessaa tana keessan ta'in qulqulluun dhuftee nama yakka qabu keessaa filanii baasanii warra harki badaadhaa harki dhiigaa seeratti dhiyeessanii dubbii fixuudha silaa gummaas kafalanii kas dhumatti malee amma doorsisumaa fi namumaan qabame fa'aa jedhanii injifannoo cululuqaa
lama madaa'ee sadii du'ee faa jechaa kijiba akkas kun amma propagaandaa dhaaba siyaasa fakkaata akkatti kun amma waa'ee hawaasummaati waliin fakkaatu kun amma waan waraanni lolli qaama lama jidduu jiru walirratti labsu takka fakkaatti malee maqaa balleessii adda addaa yoo akka dhugaatu banne kana Oromoon hundi warra asirra jiru ni beeka. Garuu abbaan yakka qabu sun yakkan fudhatu rakkoon sanii. Jawaar Silaammaa nama guddaadha. Wanni inni godhutti jiru anama Jawaar akka nama dhuunfaatti namni inni jibbaa jira jibbuu miti. Wanni Jawaar itti namni itti warri isa marsi kun itti oofu jiru Jawaar xiqqeessiti. Jawaar nama guddaadha. Fuudhanii udaanitti dibu jiran udaanitti kan galchuu jiran. Warri isa maddii naannoo kun hundi ishiidha warra karaa Liibiyaa nama oofu. Hundi ishii warra akka tuturiiti. Warra nam himanni isaanii bara nama kana hundee bara anaatu nama argin malee namni an garree jechuu hin taatu beekan. Ani hin dhageenye ji malee namni hin dhageenye jechuu hin taatu. Namni gurraa wal jala jira siigaltee. Namni warra tuttuqaa qabu. Jawaar kaleessa gaafa hayyoota wajjin marfamee deemu namoota buleeyyii warra yaada bilchaata qabu wajji deemu hedduu maanoon tuttuqu. Amma immoo ijoolleen xixiqqoon tokko akkuma feetetti akka shilabbeen harmuuf hin feete sirbisiisuu jirti. Namni garii warra jibba dhuunfaa fi walii qabu faattu fuudhee maqaa namaa isatti kenneefaa achi gaastii goonni gubbatti dhoobaa jira Facebook isaatti jechuudha. So wanni kun vaaliyuu isaa gabbuuftii jechuun jirra malee waan amma inni godhaa jiru kana namni hundinuu Jawaar hayyoonni Oromoo gabbeemaan dubbannee sheekotiin Oromoo gabbeemaan kana maan dubbannee jechaatuma turree barnamu. Jawaar fa'aa dura amal lama waan kana dubbachaa turre iyyaa turre kanumarrattuu bulguu taanee bulguluun Jawaarillee dhufee bulguma isa moggaasee nageenyi bu'ee bulgullee moggaa'uun waan qabu garuu saayidii qabatuun qabu Jawaarri kanama hundaa ta'u qaba malee yoo ati Jawaar qeexee ganduma tokko dhufee dhagaa sitti haraa dur Jawaar qabeenu ka Oromoo hundatti beeyna. Jawaar keenya jechuuf namni qeeqata. Bakka itti jallatte san Jawaar namni haa sirreeffatuchuuf qeeqa yoo qeeqallee malee qeeqa jibbaatii miti. Yoo ati Jawaar maqaa haafte Jawaar waan kennateef itti duuranii isin jaa gaafa Jawaar immoo shokoraadhaa Jawaar karaa gubbaa buluu Jawaar hin beeku. Namootumarra isatti quba qabu kanaattu Jawaaruu lafaa ol kaasee Jawaar jettee akka jinni isii gaamtu godhe malee isa kaarra baree kanaa miti. Saniifuu Oromoon dhugaa irratti deemaa hin jirtu rabbi dhugaatti nu haa deebisu. Udaa wal dibuun gaarii miti. Dhugaa walii galchuun dirqama. Gaafa warri jimmaatu qabu akka abduu siin keessa jiru. Maa maxxasin? Mee torommaddu Hundi keessan nama lama qofittii taraa dubbachiista moo nus ikkoo dubbachuuf olse. No, dubbadhu gingi qoyaa abbo dubbadhu. tormeel takka dubbadhatin qabbu carraa nagaan arganne waan ta'eef. Sanuu ati akkamitti gastii galchite namicha nama dhiiga nama asirratti dhangalaasaa oolu Ahmad jettan kan. Bommuutu godhadhu boleessoo. Akkamitti ol galchite caaltu mana keessatti adimaan irratti muratame nama ajjeesisaa ture gastii keessan hin galchinaan jedhamne. Yaada keetti buuf. Atis amma ajandaa Abuse yaada keetti buuf. maafiyaa san dhiisiti yaaduma keetti fufi. Ati waan namni godhate namaa jedhu hin ciqqabne. Amma warri erga bulgummaan isaanii saaxilame as bahee bobba'aa jiru ofuma danda'a bu'aa malee ganda jala dhokachuun boo'ina. Dhugaa sun hima. Of danda'atii booha. Gaafa sana gandi bakka sin buufatee dhaqi naalolli dhaqi miskiina hiyyaa. Maaltu ba'u jira maaltu ganda jaadeeroo kiyya maal taate hoo dubbiin beena gabbuu deemi. Innatu ani yaada koon dubbachuu jiraati haasaa waan inni kun Abooshaa dubraa jirta deema abooshaa beeraa seeniti haasaa hin beenu irraa eegallisi. fuullee dhiisee kondomiidhaa barkuun amma namaatu fayyadamu jira isa waan hin haasa'uu jiru ati natti himtu dhaggeeffadhu. Tokkoffaa kan mana kan keetti miskiina hidhee caammaa afaan kaa ture hadda akka qulqulluutti way jedhu kuullee gaafas maal si fakkaate haa argee bakka si buufatte. Adabadhuuti. Fuulleen bakka goota xiyyaa dhagee haati faate tiifi Illee jimaata bobbisa jedhu jimmaa bakka si buufatee qiyyaan doon beeyna. Asitti fidii wallahi ragaa maqaa rabbi beekaa. namni asirra jiru kun hundi waaqa baasii ta'e. Amma watwaatu jawaartu na erge jawaartu keessaan dhufee guruuppii keessa takana ta'ee. Amma jawaara kana gaafa jawaaritti nu buusu deemta abdiusee qabbanaayitiiti haasaa tartiiba qabu haasa'e atama yoo yaa'ii haasii ganii sirgan. Yeroo namni haasa'u nama jala wulwuliin haasaa warri gooftaa keetii gudduudhaan tubboo sitti kaayee si keessaa olaasa kana dhaga'uu hin dandeenyu. Turumbaddu achi taa'ee taniin akkan barbaade afaan banaan sun isin baastu adabadhu mee isa ergasii nama Obboleessoon afaan banaan jiru bar biyya seerri jiru hin jira ani bakka hin barbaadametti nama argamu rakkoon qabu. Caaltu wadeen nama hin taane dhiisire. Ati warri akka jaldeessatti haqa namaa haatee hudduu goda kaayee taa'u obbosii argate dhuftee namatti hin diddiigin jazba. Warri kan nagaan ta'a yakkamamutuma qofatu iyya yeroo namni dubbachuudha. Mee obboleessoon yakkamaa isin hattoonni warri kaayeroo isin bar yakkamaan guddaa warri haqa namaatiif warri dhiiga namaatiin taphatu isin leeba. Dhugaan isin himaa isin siichi
qayyi masmarii keessa seentanii jirtu Oromoon isin arge eessaa dhayxanii nagaan jiraachuu hin dandeessanu maal isin jabeessamaa jirtan warraaqsa turtanii har'a gastii rool baatanii akka nama gaariitti ganda tokko jala dhokadhee naasa'a namni isin dhaga'u Harargeen isin dhaga'u hin jiru Walloon isin dhaga'u hin jiru of danda'iitii rakkoo sitti dhufe ofii keetiin jalaa bahuudhaaf taffedhi malee Harargeen akkana ta'e Leessaa nuti ganda tokko jalatti dhokadhe qabbanaa'e leessaa deema maraataan Abduu Seeqiyyaati dukkana ijoolleen Yesuus haasaan keessatti rabbicha qeena siyaa baas. Afrikaabsee ergateeris. amma kullee Si Abduu Seentu yeroo maxxanfamu ani bar intala abbaa jaarraa abbaa gadaati jechuutti ani intala jaarraa abbaa bulguu abbaa cabsa